naannoo Oromiyaa kabajamoo Amni Abdi Ibrahim kabajamoo Haji Shaafii majlisa godina baga nagaan dhuftan anaa dhufuun barbaada. Guyyaa addaa kitaaba eebbisuudhaaf iddoo kanatti akka naasaa godhu keessa magaalaa seena qabeessummaa bichittii tun ta'in magaalaa kibba kanaaf giddu gala qabaataa ta'e biyya kanaafis oomisha sharafa biyya alaa buna damma keessumattuu buna koofii arabiika kan jedhu argama kan taate biyya Jimmaa biyya Abbaa Jifaar biyya Abbichuu biyya muummee ministeeraa amma sararee beeba kana kan dhuftan jechuun barbaada. Haddaan wanti na gammachiise Oromoon asitti arge Musliiman asitti arge ayyoota Musliimaan asitti arge muummee ministeeraa bichittii miti kan as keessaa bee ayyoota kitaaba seenaa barreessan as keessaa bee kan akka injiinarii gaarii bakka gammadan jechuun barbaada. Waa'ee bunaa kaasuudhaaf Jimmi ashamaa jedha. Bunaaf nagaan nabinaa jedha. Jimmi uumama isaatiin Jimmi ammachuu beeka giseenuu jennu jecha dheengadda barraa'etu hin ta'in waggaa 150 Jimmi nama teessifatee guddifachaadhaan lafa kuteennaan buna dhaabbata lafa kutee kenneefiinnaan oomishaaf oomishtummaa isaa minaan facaafatee inni ilmii dhufes bootaa ilmiitti qaree galu bichittii tun ta'in bootaa duuniyaatti toratee galu Jimmi baga gammadda warri Jimmaa simachuu beektu waan ta'eef. Itoophiyaa keessa addunyaarraa yoo bunni bade Jimmaan keessaa bunni hin badu coocee jiimbaan kiyyannaan jira buna zirriyyaa 4,592 jira bunni addunyaarraa yoo bade Jimmaan keessaa bunni hin badu baga gammaddan baga biyya bunaa dhuftan. Xumura irratti magaalaan Jimmaa magaalaa nagaa argitaniitti waan ta'eef Abbaan Jifaar waggaa 150 dura hadda nuti teeknikiin naamuyaa inni asomnu akaafaa kan uumanidha. Akaafaa bichittii miti mismaara kan uumanidha. Mismaara bichittii tun ta'in sirna nugusaallee shinti beetii taasisuu barsiisan shinti beetii ijaaranii kennaniif mana fincaaniin beekan waan ta'eef Haayile Sillaaseen. Kanaaf Jimmi jajuudhaaf utuu hin ta'in kaasuudhaaf utuu hin ta'in qaroomtuudha. Araba keessaa biyyoonni nufin hin jiru. Biyya Arabaatti dhufuu bichittii tun ta'in musliimota as jirtanuuf hunda keessanii bootaa sin boqottan musliimni addunyaarra jituu hin ijaarin makkatti kan ijaare Abbaa Jifaaree waan ta'eef baga biyya jaalalaa kana dhuftan. Jimma biyya amma saradee beekan hin kaasuu barbaadu keessattuu warri musliimotaa adda kitaaba eebbisiisaa jirtan injiinarii gaalii ayyoota isaa wajjiniin seenaa kana halkaniif guyyaa hojjettan biyya itti miidhamne biyya itti gidiraa biyya itti saamamaa turre aadaa keenyaaf eenyummaa keenya itti dhabaa turre waggaa 150 nu saamaa turan waggaa 27 illee keessattuu ummata musliimaa yoo isin akkas baatanii miidhagdanii ol geessan yookiin ashabbaarii isiniin jedhama yookiin mankaraarsaa isiniin jedhama waanjoon kun baga isin irraa kee muummee ministeeraa keessan biyya bulchuudhaan baga isin irraa kee baga nurraa kee har'a ginnu abbaa biyyaati kiiloo afur nutu galchee bulchaa jira ummata Oromoo ummata musliimaa waa'ee musliimaa beeku gaafii waggaa 150 baankii keessan illee kan itti deebii argatu baankii bichittii tun ta'in ummanni musliimaan beekamu akka biyyaatti gaafatameeti kadhatameeti kan inni beekumtiin nu kennamu har'a gin ummanni musliimaa asitti argamtan beekumtii darbee seenaa barreessuu waa'ee amantii musliimaa barsiisuu bira darbinee addunyaa kana irratti beekamnee beekumtii bichittii tun ta'in addunyaan illee biyya akka Haji Shaafii jedhe arabarraa deengadda dhufe nama akkas ilmii qabu argeen beeku nama akkas waa'ee ilmii nu warra biyya Arabaatii dhufe nu warra Araba ofiin jennu nu warra biyya amantii musliimaa ofiin jennu nama akka Haji Shaafiin arginee suuraa isaaniitii fi jecha isaan du'aa kadhatan naafi diinaan jedhe Arabni tokko baga gammadan jechuun barbaada.
Saabaa bichitti simanne tun ta'in amantiillee ulfinatti torree biyya Arabaa barsiifne waan ta'eef Itoophiyaan bootaatti gaafatamaa majlisaa keenya jiranutti bootaa bakka bu'aan nama nu jaallannu kabayin Harargeerraa asitti dhufanii bakka bu'aa warra imaamu. Umurarratti kabajamoo obbo Abdul Hakim